Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii idilee caffee Oromiyaa saglaffaa irratti gabaasa raawwii hojii bara 2017 dhiyeessaniiru. Naannoo Oromiyaa keessatti dameewwan adda addaatiin karaa siyaasaa fi hawaas dinagdeetiin hojiiwwan waggaa darbe kana keessa hojjetaman maal akka ta'an tarreessaniiru. Bu'aawwan galmeeffamanis maal akka ta'an egaa tartiibaan kan himanii gabaasa kan dhiyeessan isaan dubbisanii gabaasa dhiyeessan kana keessatti egaa dhimmoonni ka'an hedduudha. Oromiyaan akkuma beekamu bal'oodha. Akkuma bal'ina ishii hojiin naannoo Oromiyaa keessatti hojjetamus hedduu bal'aadha jechaadha. Egaa kan darbe kaasuun haga namara waan barbaachisu hin ta'u. Miseensonni caffee Oromiyaa gabaasa dhiyaateef irratti mari'achuudhaan sagalee kennuun raggaasisaniiru. Kallattiin gara fuulduraa hoo maal fakkaata laata? Bara 2018tti hojiiwwan Oromiyaa keessatti hojjetamanii fi bu'aan eegamu maalidha? Pireezidaanti Shimallis Abdiisaa wayitii gabaasa raawwii dhiyeessan kanatti xumura irratti kallattii gara fuulduraas akkasumas karoorri jiru maal akka ta'e himaniiru. Kana akka hordoftaniif isin affeeraa. Turtii gaarii. Bara bajataa 2018 keessattis dhibbantaa 10.3 akka guddatu raagameera. Qonni guddina naannoo keenyaa keessatti shoora qabu olaanaa yommuu ta'u, galmoota karoora ce'umsa misooma qonnaa qabaman milkeessuuf hojii karoorfaman hunda baay'ina ariitiif qulqullinaan yeroodhaan raawwachuun bu'aa olaanaa galmeessuuf kan hojjetamu yommuu ta'u, haaluma kanaan bara oomisha 2017-18tti qonna arfaasaa lafa hektaara miiliyoona 11.7 misoomsuun oomisha kumtaala miiliyoona 41 argachuuf karoorfamee hojjetamaa kan jiru yommuu ta'u, oomisha qonna gannaa gaggeeffamuunis lafa hektaara miiliyoona 11.8 facaasuun oomisha kumtaala miiliyoona 368 argachuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Oomishaaf oomishtummaa bunaa guddisuuf ganna bara 2018tti biqiltuu bunaa biiliyoona 2.5 qopheessuun lafa hektaara 370 irratti dhaabbatu yommuu ta'u, bara 2018tti lafa oomisha bunaa kennu hektaara miiliyoona 1.8 irraa oomisha bunaa kumtaala miiliyoona 11.4 sassaabuun buna sadarkaa isaa eeggate gabaa biyya keessaa fi alaatiif qulqullinaan dhiyeessuuf karoorfamee kan hojjetamu ta'a. Jijjiirama haala qilleensaa addunyaa mudachaa jiru dandamachuuf hojiin ashaaraa magariisaa waggoottan darban bu'uura bosona bu'aan boonsaan galmaa jiru itti fufsiisuuf kan hojjetamu yommuu ta'u, bara 2018 sanyiin mukaa kumtaala 15,000 qopheessuun biqiltuu bosonaa biiliyoona 4.9 qopheessuun kan dhaabbatu ta'a. Dhiibbaa qabeenya uumamaa fi faalama naannoo irraan ga'u to'achuuf tarkaanfiin sirreeffamaa fudhachuuf dhaabbilee oomishaa, dhaabbilee tajaajilaa fi piroojektota irratti to'annoof hordofiin ni taasifama. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee. Ga'ee misooma beeladaa dinagdee naannoo keenyatti utubuu keessaa qabu guddisuuf xiyyeeffannoo kennameen kan hojjetamu yommuu ta'u, bara 2018tti tajaajila mala ogummaa namaan loon diqaalomsuu saawwan miiliyoona 2.6 ta'aniif sanyiin kormaa kan kennamuu fi jabbilee sanyii fooyya'aa miiliyoona 1 ol ta'an akka dhalatan ni eegama. Qabeenya misooma dammaaf xiyyeeffannoo kennamee hojii hojjetamaa jiruun caalmaan cimsuuf gaagura ammayyaa miiliyoona 1.5 dhiyeessuun cuucii lukkuu sanyii foonii fi killee umurii guyyaa tokkoo miiliyoona 100 sookee killee miiliyoona 57 raabsuuf karoorfamee jira. Sochii riifoormii waldaalee hojii gamtaa sadarkaa adda addaatti gaggeeffamaa ture raawwii hojii irraa jijjiramaa dhufe jiru caalmatti cimsuuf qisaasama dhabamsiisuuf waldaalee bu'uuraa gosa adda addaa haaraa 665 gurmeessuu miseensota waldaa hojii gamtaa haaraa miiliyoona 1.9 horachuun kaapitaala waldaalee qarshii biiliyoona 3.2 horachuuf qusannaa waldaalee hojii gamtaa qarshii biiliyoona 3.19 walitti qabuuf sirna bulchiinsa liqii callaa guddistuu ammayyeessuuf hojiin dijitaalaayizeeshinii jalqabame caalmatti cimsuun kan hojjetamu ta'a. Ga'ee qabeenya albuudaa guddina dinagdee naannoo keenyaa fi carraa hojii uumuu keessatti qabu olaanaa yommuu ta'u, bara 2018 oomisha albuuda sookoo kiloogiraama 9,251 kan oomishamu ta'ee waliigalaan seeraan alummaa oomishaa fi itti fayyadama qabeenya albuudaa maqsuuf fi
qabeenyi misoomsuun albuuda gosa garagaraa gabaa biyya keessaa fi alaa gabaa biyya keessaa irraa galii birrii biiliyoona 9.9 birrii 2.9 gabaa biyya alaatiif dhiyeessuun galii doolaara miliyoona 890 galchuuf ni hojjetama. Qabeenya guddina hawaasni keenya qabu keessaa lafti isa ijoo yommuu ta'u sirna itti fayyadama lafaa naannoo keenyaa fooyyessuuf kaadaastarri baadiyyaa cittuu lafaa 909 safaruun waraqaa ragaa 909 fi hojii mirkaneessa qabiyyee lafaa magaalaa kaadaastara magaalaaf gaggeeffamu waraqaa ragaan 150 kan kennamu ta'a. Gama birootiin qorannoo karoora itti fayyadama lafaa sadarkaa gandaatti qopheessuun gandoota 825 keessatti lafa hektaarri miliyoona 6.3 irratti hojiirra oolchuuf kan hojjetamu yommuu ta'u to'annoof hordoffiin qubannaa fi qabiinsa seera alaa irratti ciminaan kan hojjetamu ta'a. Waliin ga'iinsa bishaan dhugaatii naannoo keenyaa fooyyessuuf qorannoo piroojeektii bishaan dhugaatii haaraa 231 ni gaggeeffama. Ijaarsa piroojeektii bishaan dhugaatii 2602 xumuruun uummata miliyoona 1.6 fayyadamaa bishaan dhugaatii qulqulluu akka ta'aniif ni hojjetama. Gama misooma jallisiitiin bara bajataa 2018tti piroojeektoota waliigalaa 237 ijaar jiran keessaa piroojeektoonni 163 xumuruun tajaajilatti galchuun lafa jallisii hektaara 63,635 dabalataan gara misoomatti galchuun qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa 147 ol fayyadamaa misooma jallisii akka ta'aniif kan hojjetamu ta'a. Akkasumas madda dhiyeessii bishaan dabaluuf dhiyeessii galteewwan kanneen akka paampii bishaanii, hidhaawwan jallisii ammayyaa, boolla gaggabaaboo qotu, haroo maatii, haroo hawaasaa fi laga dabsuun xiyyeeffannoon irratti kan hojjetamu ta'a. Paampii bishaan jallisii 23,650 fi joomeen bireenii 2,500 dhiyeessuun qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaaf raabsuuf tajaajila dhiyeessii bishaan jallisii ol guddisuuf ni hojjetama. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee jiruuf jireenya uummata magaalaa fooyyessuuf gara badhaadhinaatti akka ce'uuf magaalota keessatti inisheetivoota qonnaa magaalaa jalqabaman cimsuuf horii miliyoona 1.1 furdisuuf horii aannanii 986 lukkuu miliyoona 70 qurxummii miliyoona 1.2 booyyee 66 horsiisuun qaala'insa gabaa to'achuuf hawaasa nyaata madaalaa akka argatuuf ni hojjetama. Gama biraatiinis oomisha qonna magaalaa irraa argamu irratti sona dabaluuf akkasumas bu'aa industirii kaa'uuf kallattiin industirii godoo gosa adda addaa 25,000 kan ijaaraman yommuu ta'u cancala gabaabsuudhaan oomishame karaa salphaa ta'een fayyadamtoota biraan akka ga'aniif ni taasifama. Walitti hidhamsa gabaa uumuuf giddugala gabaa 2,162 kan ijaaraman ta'a. Imala bal'inaa hunda galeessa ta'e mirkaneessuun jireenya lammiilee fooyyessuuf dargaggoonni keenya sochii dinagdee keessatti karaa ga'umsa qabuun akka hirmaatan taasisuuf bara 2018 carraa hojii dhaabbii miliyoona 2.7 uumuuf kan hojjetamu yommuu ta'u liqii birrii biiliyoona 20 bakka oomishaa fi gurgurtaa lafa hektaara 98,098 dhiyeessuun sheedii 6,818 kan dabarfamuuf ta'a. Oomishaa fi oomishtummaa guddisuun guddina dinagdee itti fufiinsa qabuu fi qulqullina ta'e galmeessuuf bara 2018 piroojeektootni investimentii faayidaa olaanaa qaban haaraan 10,500 kan kaapitaala qarshii biiliyoona 200 galmeessan fi carraa hojii miliyoona 1 uumuu danda'aniif simachuun hojiitti akka galan ni taasifama. Sirna daldalaa ammayyaa fi seera qabeessa ta'e diriirsuuf galmee daldala haaraa 1,159 hayyama daldalaa haaraa 217 kennuun hayyama hojii 648 haaressuuf qabeessummaa daldalaa fi gabaa mirkaneessuun daldala seera alaa xiqqeessuuf hordofii fi to'annoo cimaan kan gaggeeffamu ta'a. Misooma daandii bara 2018 qorannoon daandiiwwan haaraa fi riqaalee 51 kan raawwatamu yommuu ta'u daandiiwwan 2,176 riqaaleen 186 riqaalee rarra'aa miilaa 65 istiraakcharoonni xixiqqaa 134 fi ijaarsi buufataalee geejjibaa fi loojistikii 5 ni raawwatama.
akkasumas daandiin kiiloomeetira 11,430 fandii federaalaaf naannootiin kan suphamu ta'a. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensa caffee adeemsa baruuf barsiisuu barnoota naannoo keenyaa bu'uura irraa jijjiirama akka fiduuf inisheetiiviiwwan garagaraa hojiirra turanii fi haaraa hojiirra oolchuun cabiinsa sirna barnootaa keenya jijjiiruuf xiyyeeffannoo olaanaan kan hojjetamu yommuu ta'u, bu'uuruma kanaan bara 2018 dhaabbilee barnoota mana barumsaa bu'uura boruu 2853 ijaaruun 20,268tti guddisuu, manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa 170 ijaaruun 16,109 akkasumas manneen barnoota sadarkaa lammaffaa 22 ijaaruun 1,412tti guddisuuf xiyyeeffannoon kennamee kan hojjetamu ta'a. Carraa barnootaa bal'isuun wal qabatee hirmaannaa barattootaa bu'uura boruu miiliyoona 2.6tti daraan ga'uuf, barattoota sadarkaa tokkoffaa miiliyoona 9.28 ga'uuf akkasumas barattoota sadarkaa lammaffaa miiliyoona 1.15tti ol guddisuun waliin galaan hirmaannaan barattoota bu'uura boruu irraa hanga kutaa 12ffaatti jiran miiliyoona 13.5tti ol guddisuuf baruuf barsiisuun kan gaggeeffamu ta'a. Bu'a qabeessummaa seektara barnootaa fooyyessuuf, qulqullina barnootaa mirkaneessuuf gumii tiraansformeeshinii barnootaaf biiroo irraa hanga manneen barnootaatti hundeeffameef jiru hojiilee gurguddoo kennamee kanneen akka riifoormii hooggansa gaggeessuu, manneen barnootaa hawwataa taasisuu, barnoota qulqullina qabu kennuu, tiitoriyaalii barattootaa akka kennamu gochuuf xiyyeeffannoon kennamee kan hojjetamu ta'a. Sirna kenniinsa tajaajila fayyaa bu'uura irraa sadarkaa hundatti cimsuun tajaajila fayyaa paakeejii hunda hammate qulqullinaa fi walgitiinsa qabu kennuun fayyadummaa hawaasaa naannichaa dagaagsuuf hawaasa imala badhaadhinaa keessatti shoora isaa baatu horachuuf xiyyeeffannoon kennamee kan hojjetamu ta'a. Bu'uuruma kanaan du'aatii haadholeef daa'immanii xiqqeessuuf tajaajila da'umsa duraa marsaa tokkoffaa haadholee ulfaa miiliyoona 1.7f tajaajila da'umsa ogeeyyii fayyaa haadholee miiliyoona 1.4f du'aatii daa'immanii xiqqeessuuf daa'imman umurii isaanii waggaa tokko gadiif miiliyoona 1.5f ta'aniif tajaajila talaallii gosa 5 marsaa 3f tajaajila talaallii guutuu akka argatan ni hojjetama. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensa caffee qabsoo Oromoo gulantaa isaaf malutti ceessuuf tarkaaffiin haaromsa aadaa Oromoo labsameen bu'uura duudhaa Oromootti aadaa Oromoo caaseffama gubbaa keessatti toora qabsiisuu aartii Oromoo humneessuudhaan teknoolojii ammayyaa hidhachiisuu biraandii miidiyaa fi koominikeeshinii keenyaa cimsuuf seenessa qajeelchuu irratti xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'a. Gama biraatiin foorumii investimentii turizimii naannoo Oromiyaa gaggeessuun kuufama qabeenya turizimii jiru gabaa biyya keessaa fi alaatiif dhiyeessuun abbootii qabeenya investimentii turizimii 128 dameen turizimii Oromiyaatti akka bobba'aniif kan hojjetamu yommuu ta'u, hawaasa turizimii Oromiyaa qe'ee filatamtuu fi turistii addunyaa irratti dorgomaa ta'an akka dhiyaataniif deeggarsa sadarkaa hundatti barbaachisu taasisuun galma ga'uuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'a. Misoomaa fi ijaarsa sirna dimookiraasii dhugoomsuuf nageenya dhimma ijoo fi murteessaa waan ta'eef hawaasa naannoo keenyaa sodaa fi yaaddoo nageenyaa tokko malee akka bahee galu caasaa nageenyaa uummata waliin qindoomee hojjechuun nageenya akka mirkanaa'uu fi olaantummaa seeraa akka kabajamuuf hojiin xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jiru cimee kan itti fufu ta'a. Tajaajila haqaa nageenyaa qulqulluu saffisaa fi haqa-qabeessa ta'e fi uummata biratti amanamummaa qabu kennuudhaan uummanni mootummaa irratti abdii fi amantaa guutuu akka qabaatuuf xiyyeeffannoon olaanaan kan hojjetamu yommuu ta'u, qaamolee nageenyaa fi haqaa heera mootummaa kutannoo fi araarama tokko malee kabachiisuudhaan amanamummaa heera mootummaa fi amantaa uummataaf qaban daran dabaluu qindoomina qaamolee haqaa fi nageenyaa cimsuu fi qaamolee biroo wajjin qindoomina akka hojjetan ni ta'a. Rakkoolee kenna tajaajila mootummaa waliin walqabatanii mul'atan bu'uura irraa hiikuuf riifoormiin ijaarsa jaarmiyaalee akka biyyaa fi naannoo keenyaa eegalame cimsuun hojiirra oolchuun gaaffilee komii bulchiinsa gaarii uuman kaasu adda baasuun hiikuu guyyoota abbootii dhimmaa guyyaa abbootii dhimmaa naamusa guutuun hojiirra oolchuuf kan hojjetamu ta'a. Dabalataanis tajaajila wiirtuu tokkoffaa magaalota gurguddoo arfan keessatti eegalame yaalii qabatamaatti ceesisuun marsaa ittaanu
immoo magaalota muummee fi olaanaa akkasumas bulchiinsa magaalota itti waamamni isaanii godinaaf ta'an irratti qorannoo irratti karaa hundaa'een akka gurmaa'uu fi hojiirra oolu ni taasifama. Mootummaa gandaa cimsuuf hojiin eegalamees karaa adda ta'een cimsamee kan itti fufamuu fi tiraansfoormeeshinii baadiyyaa dhugoomsuuf xiyyeeffannoo olaanaadhaan kan hojjetamu ta'a. Kabajamoo fi kabajamtoota miseensota caffee guddina dinagdee tufiinsa itti fufsiisuuf dandeettii galii walitti qabu mootummaa murteessaa waan ta'eef humna sassaabbii galii naannoo keenyaa cimsuuf xiyyeeffannoon olaanaan kennamee kan hojjetamu yommuu ta'u bara 2018tti galiin idilee birrii biiliyoona 2.1 bara bajataa 2008tti galiin idilee birrii biiliyoona 2.2 galiin mana qopheessaa birrii biiliyoona 57.8 galiin keessaa birrii biiliyoona 28.4 waliigalaan birrii biiliyoona 287.4 sassaabuuf kan karoorfame yommuu ta'u baasii mootummaa uwwisuuf bajata marmaartuuf kaapitaalaa birrii biiliyoona 400.7 hojiirra kan oolu ta'a. Sochiin misooma waloo uummatni hojjechaa jiru qaawwa mootummaa duuchuu hin dandeenye baay'ee cufuun misooma naannoo keenyaa saffisiisuu irratti gumaacha olaanaa taasifamaa jiru caalmatti itti fufsiisuuf bara bajataa 2018tti hojii kenna tajaajila lammummaa birrii biiliyoona 306 tilmaamamu raawwachuuf karoorfamee jira. Haaluma wal fakkaatuun uummata keenya harka uumaa duudhaa wal gargaarsa ganamaa isaatti deebi'uun balaa namtolchee fi uumamaa dandamachuuf hojiin gama buusaa gonnofaatiin eegalame kan itti fufu yommuu ta'u bara 2018tti deeggarsawwan namummaa karaa humna ofiitiin taasisuuf kallattii akka biyyaatti qabame milkeessuuf hojii hojjetamu dhimma xiyyeeffannoo olaanaan argachuu qabu ta'a. Karoora imala badhaadhinaa hixataa qabame hojjechaa jiru karaa milkaa'ina hunda galeessa ta'een raawwachuuf kutannoon mootummaan keenya agarsiise qabatamaa jiruuf jireenya hawaasa keenyaa irratti bu'aa qabatamaa mul'isuu eegaleera. Bara 2018 keessatti hojimaata sirna hordoffiif deeggarsa qindaa'aa fi qaqqabamaa ta'e sadarkaa hundatti karaa cimina qabuu fi hojiirra kan oolu yommuu ta'u uummatni keenya hundi yaadaa fi qophaa'ummaa olaanaadhaan rakkoolee nu mudataniif utuu hin jilbeeffatin karoora xiqqeeffame kana hoogganuu fi irratti hirmaachuun badhaadhina jalqabame akka milkeessuuf fi imaanaa lammummaa keenyaa akka baanu dhaamsa koo dabarsaa. Gabaasa raawwii hojii gurguddoo bara bajata 2017 fi kallattiiwwan gurguddoo karoora hojii bara bajata 2018 asumarratti xumuraa. Kabajamtoonni miseensota caffee akka naaf mirkaneessan kabajaan gaafadhaa. Oromiyaan ijaara Itoophiyaan yuutuubna gaafa Afrikaan tasgabbeessiin waaqni nu gargaara galatoomaa.